Oromoo nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoon isiniin jedha. Warri ati kiristaana moo musliimattani ani kiristaana. Maaliif akka isin akka kana jettan hin beeku. Asumaan gara deebii kanatti gara koomintii kana deebisuu barbaadeetanii iddoo kana jechaadha miidiyaa yoggaan ilaallu natti hin tolu bakka. Maaliif miidiyaa kanarra barri keenya bara baarsaa ta'eera jechaadha. Yeroo itti miidiyaa kana fayyadame nama hin gochisiisnedha. Yeroo wantoota garaagaraa miidiyaa kanarraa an argu jechaadha. Hedduutu akkana jibbisiisa. Maaliif bara baarsaa keessa irra waan ta'eef bara baarsaa kana jala immoo miidiyaa kana jala baqattee waaqayyoo jala dhokattee waaqayyoon kadhachuutu si baasa. Zimmetti immoo miidiyaa kana hordofuutu hin taane. Kun yaada kootiidha. Asumaan garuu koomitii kana deebisii kennuu barbaade. Isheen ati sa'a 24 sa'a 3 raffistu kun sammuun ishee sirrii miti nama nagaa bira hojjetaa jirtu. Yaalamuu qabdi mana yaalaa deemte. Maaliin ani kanan jedhuun bineensa wayii bira hojjettu isin ijoolleen kun tokko tokko bineensuma maalii bira isin ka'e rabbi adaraa waaqayyo obsa jabaa isiniif haa kennu. Ofirraa diduu qabda maal sa'a 3 raftee jechaadha. Irrinni sammuu keef hin barbaachisa yoo sa'a dhabdee jechaadha. Sa'a 6 argachuu qabda hirribaa jechaadha. Olmoos tan amma guyyaan ani sa'a 18 wal gugguufuun jira. Garuu sa'a 6 ol narrafa. Amma immoo galata waaqayyoo sa'aatii hirribaa qaba waaqayyoo naa qallabchee jechaadha. Mee maal dubbatanne? Mee maa ufsta yeroo isheen akka kana sin gootu? Afaanuma dubbatatanii deebisuu dandeessaniin jara kana maa of dheedaa of gashitan gatiin qabdanii bakka asitti dhukkubisin seenaara. Dhukkubsatoo keessantu gala gaafa biyya galtanii isa hojjettan kana ormatu isin jalaa nyaata. Dhugaan isiniin jedha. Faayidaan qabu eelaa of seensisaa jirtu waan ta'eef. Amma koomentii keessa yeroo dubbisu aaruutti hin kee. Koomentii tokko maal jedha? Shaayii ofii koon hin dafee. Ofii koon hin bitadha shaayiin nu gootte. Nyaata hin gootte. Waayifaan kan gootte. Wayyaan kan gootte. Birrii kuma tokko isinii kaffalti. Mee maal kaa'attu gaa? Mi'a maa ofirraa uustan? Ani immoo kan na dhibee nan niigne. Isin niiramoo? Kan shintibeetii qulqulleessu isinii, kan gilaasii isaanii qulqulleessu isinii, kan nyaata hojjetu isinii. Ani amma shannaa bittutti maafan eegaa ishee gadhee akkasii. Gixxim godhee walakkaatti kan shirraan kutattanii yeroo kilaasii seentanii. Shintibeetii yeroo dhaqxan waan hundaa jirarraa kutattanii kaattanii maaliif bursumuunii keessan baastanii iyyuu bittu isin. Siisteemii wallaaluudha malee. Warra ammoo wayyaa harkaan nu miiccisiisifattanii jechaadha. Obsaa dheesoo viidiyoo isin hojjedhee ture. Gowwummaa keessan malee wayyaa kan keessan walitti qabattanii kee akka haattanii yeroo isheen mana kee baatu gixxim gootee maashiniitti nattee miiccattee qoorsattee kaawwatte harkaan hin miiccadhee tasheedhaan eessatti si argiti. Indee anna miti waan akkanaa ittiin jiraachuudhama malee. Maa of ajjeeftu isin dhugaa waaqayyo ofirraa dubbatachuu qabda sa'a 3 rafin dhukkuba si seena nukkubsatta dhugaa waaqa dhukkuba baattee gara biyyaa galta waan nuti hojjettu kana ormatu nyaata bulu waaqayyo hin goosisin akkas malee jechaadha. Nana hara dhugaa waaqayyo yeroo koomentii keessan dubbisu ani galata waaqayyo mana gaariin jira rabbii ishee sirriitti sodaatti isheen ani bira jiru jechaadha. Nama baay'ee waaqayyo ishee sodaata. Madaamin koo sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 3 qofa na raffisti. Waan hedduu nama gaddisiisu laphee nama cabsa. Dhugaa rabbii dubbachuuf obboleettiin keenya kuni laphee na cabsite jechuudha. Maaliif namni sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 3 rafuu sammuu isaa akkamitti akka hojjettu ani hin beeku dhugaa dubbachuuf. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu kan obboleettiin keessan nagaa guutuun qabasaniin jecha egaa akka obboleettii keenya tokko maal jette sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 3 qofa isaayyuu maaraaf tanaan jettee dhugaa dubbachuudhaaf sila maal ilma namaati miti akkamitti sa'a 3 qofa rafa sa'a 24 keessaa huduma sa'aatii 6 7 ta'e haa ta'u. Na kuni akkuma mucayyoon jettuyyuu madaamima sammuun ishee hin yaanne malee namni sammuu yaadu kan hojjetu namaa hin jedhu. Na obboleettii keenya kana dhugaa rabbii achi baduudha malee maal akkanatti hojjettu dhugaa rabbii achumaa baduudha baqa baduu qofa kan ishee baasu jechuudha. Maali hinduuti lubbuun mataan hin zooraa bara hanga nu zooru hin beekna gaafa ani mataa kootiin gaafa hirriba gahaa hin arganne mataan koo sirrii nan hojjetu dhugaa isin jedha. Mataan kiyya abada sirrii nan hojjetu jechuudha gaafa hirriba gahaa rabu. Waanuma nyaadhus natti hin tolu namaallee waliin galu gaafa san jechuudha. Bakka mataan koo na zooraa hoola waan hojjedhu sunillee siraatan hin hojjedhu jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kanaaf niitiin kun fayyaa hin qabdu. Nama fayyaa qabu soo ta'e sa'aatii 24 nama hojjechiistu jechuudha. Na isheen immoo walumaa galatti niitii fayyaa hin qabne daa'imni fayyaa hin qabne bira hojjechaa jirta lubbuu waaqayyo si haa laaffisu. Achi yoo si danda'ame yoo ji'a waggaa kee lamaaf fixe bayi deeme yookiin bayi gara biyya keetii gale si haa galchan biyya yookiin immoo yoo danda'ame ijoollee
biyya beektu san keessatti baddee hojjechuu ishiidha wayya. Dhugaa rabbii jechuudha. Maali sammuun achi keessatti maraatti. Gisee baay'ee ijoolleen keenya kan akkana ta'anii sababa kanarraan kan ka'an jechuudha. Kanaafuu kuni nama sammuu qabne malee nama sammuu qabu bira hojjechaa hin jirtu walumaa galatti jechuudha. Baay'ee ijoolleen keenya keessatti dararamaa jiru. Kan midhaan dhoogattee midhaan nutti hin kennitu jedhu meeqatu jira. Hedduutu jira ijoolleen keenya jechuudha. Waaqayyoomti nu haa laaffise nagaan biyya keenyatti nu haa galchu waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kanaaf obboloota koo tsalooti walii godhaa Waaqayyo. Obboleetti koo sillee si haa gargaaru Waaqayyo mana sanii si haa baasu. Hundaa danda'aadha. Waaqayyo danda'eetu mana sanii si haa baasu lubbuu kee. Hedduutu akkanatti dhaga'ame jechuudha. Maaliif akkuma si'iitii nan dalagadha jetteeti malee waan akkanaatiin ta'aa jetteeti miti kan ishees biyyaa baate jechuudha. Ta'e immoo carraa isheetitu kana godhe mana akkasii ta'e jechuudha. Kanaaf obboleetti koo yoo kan danda'amu ta'e waggaa kee lamaa yoo xumuratte biraa gali yookaan hin danda'amne ta'e immoo ijoolleen akkasii baasanii mana sanii baatu jechuudha. Maal immoo sammuun sirrii nama hojjetu bara. Ofuma keessan irratti namni tokko namatti faraduu irra dura ana ofii kee akkam jette isheen akkamitti sooratte akkamitti sa'aata 24 hojjisiisti 24 keessa sa'a 3 keessatti harriibnu nan qabu ande fakkeenya amma sa'a 3 ergafte lama walakkaattuu raftu barre maaliif namni galee akka dhiqattee maal jettutu sa'aati sun deemte jechuudha. Kana kun niitimatu fayyaa hin qabne niitimatu sammuun ishee fayyaa hin qabdu walumaa galatti jechuudha. Sammuu isheetu fayyaa hin qabne jechuudha. Nama fayyaa hin qabne bira hojjechaa jirta. Waaqayyo si haa laaffisu obboleetti koo hedduu garaa nama nyaatti jechuudha. Mee ilaalaa ijoolleen keenya akka wanta isaan keessa jiran mee ilaalaa. Dhugaa rabbii wanna kana keessa jiru jechuudha ijoolleen keenya jechuudha. Garuu namni keenya immoo nutti baaca. Gaafa nuti akkana jennee gaafa akkas jennee akka waan birrii teessisuma fidduu namni biyya keenya birrii qofa laala malee akkaataa nuti jirru namni nu beeku tokko hin jiru. Anumaa as jiru sumaa as jirutu walii beeknaa jechuudha. Kanaaf obboleettii koo irra caalatti ati of eeggachuu qabda fayyaa keetiif illee gaafa fayyaa qabaanne hojjennee jiraanna malee gaafa fayyaa keenya hin qabne hojjennee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu immoo yoo kan dansii danda'amu ta'e mana sanii bahii yookaan immoo waggaa lama fixatte ta'e galii biyya biraa deemi mana sanii bahiitii biyya biraa deemis hin jedha obboleettii koo waan jedhu qabu Waaqayyo si wajjin yaa ta'u inni si bira haa dhaabatu. Hedduutu nama gaddisiisa wanti ijoollee keenya irra deemaa jiru jechuudha. Garuu gaafa birrii arabaa ijoolleen keessattuu warra dhiiraa warra ta'ee akkasuma maatii ta'e gaafa birrii ijoollee mana madaamii keessa hojjettu nyaattani dhiiguma ishii dakkatan dhiiga namaa nyaatu jechuudha. Rabbi dhugaa siin jedhan halleen taasifinaati namni birrii keenya nyaate nama dhiiga keenya dhugee nurraa nyaata. Dhugaa rabbii jechuudha. Akkamitti akka fidaa jirru hin beekna hundi keenya jechuudha. Garuu ilmi namaan beeku nuti biyya ormaa jirrutti walii beeka. Kanaaf wal bira dhaabadhaa wal jajjabeessaa Waaqayyo isin haa eegu hunduma keenya nu haa eegu. Inni nu haa tiksu inni nu wajjin yaa ta'u baay'ee ulfaataadha jireenyi. Ijoollee hedduutu bu'aa jira. Kan waanuma nyaatan nutti hin kennine jedhu jira. Tan immoo akkuma miciyyoontu hin jette hirriiba hin qabne jira. Hedduutu dararamaa jira jechuudha. Wanti biyya ormaatiin nun goone hin jiru. Garuu guyyaa tokko nu darbuu danda'a waan ta'eef obsaan dabarsuudha immoo akka garaan keenya nu ta'e osoo hin taane obsaan dabarsuu qabdanii jabaadhaa Waaqayyo nu wajjin yaa ta'u jabaadhatii dabarsaa yoo obboleetti koo hamshiru Waaqayyo si jira Waaqayyo si duukaa haa ta'u wanna si goonuu qabnu Waaqayyo masii kadhanna yoo danda'ame ijoollee yoo beekte biraa baddee hojjechuu yoo immoo ijoollee hin beekne ta'e immoo akkasumatti canqamiitii waggaa lamaan kee guuta garuu waggaa lama hin guuttaa si'eetii ilaalu akkanatti rafee akkanatti hojjedhee waggaa takka dhisanii iyyee maraadhaan biyya nagalchaadha waan ji'a lamaa sadii hojjedhu maaliif dirqama sammuun kee gaafa rafaa hirriba gahaa argatte malee yookiin hojjechuu hin dandeessu dhaabachuu hin dandeessu sammuun kee nagaa ta'e malee hojii hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf sammuu kee eeguu qabda obboleettii koo hundumti keenya sammuu keenya eeguu qabna hirriba keenya rafuu qabna gaafa amma iddoo rafuu baadhe ani namatti sinaasa'u nyaatuma kan hojjechuu hin danda'u jechuudha. Maaliif waan ani hirriba gahaa rafiifa nama kun hojjechaa jira fataa jedhee jechuudha. Sammuun kiyya boqonnaa na qaba na dhukkubu jechuudha. Gisee sanoo sammuun si dhukkuba bakka meeqa yaadna biyya ormaa hojii isaaniitu hojjetamu mataan si dhukkuba. Namni akkamitti namaa yaadne ilma namaa ta'e yoo bineensa ta'e malee kan namaa yaadne arabani arge. Naakkas obboleewwan koo Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Nagaa ta'a fayyaa ta'a. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessaa. Sabskraayibii gochuu hin dagatinaa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a viidiyoo biraatti nutti isin jaaladha isin kabaja.